baay'ee kan namatti tolu jireenya gaa'elaa keessatti utubaawwan gaa'elaa maal akka isaan ta'an ilaalaa turre. Namoonni dhaggeeffachaa jirtan hadaraa keessan sheerii godhaa warra kaaniif waasaap irra jechuu kooti obboloota baay'eedhaaf dabarsaa. Beekumsa koo amman dubbisee fi amman hubadheerraa inni isiniin ga'e kun waan salphaa miti. Namoonni baay'een akka qorichaatti itti fayyadamuu danda'u. Qoricha waa dafee namatti fursiisu sana dhukkuba hamaarra kan nama fayyisu sanatti itti fayyadamuu danda'u. Dhukkuba gaa'ela, marzii gaa'elaa, HIV gaa'elaa, kaanserii gaa'elaatii fi qorichaan kennaa jira amman. Mana yaalaa guddaa, hospitaala guddaa tokko banee jira namatu hin beeku malee. So rabsaa obboleettota keessaniif dabarsaa. An gaa'ela dhaabeefis kan gaa'ela hin dhaabiniifis dabarsaa. Sheer arguuti. Gizaaberi barkaachuuna. Gaa'elli garaagarummaa gaa'ela waldaa keessaa fi gaa'ela waldaadhaan alatti dhaabamuutan isin barsiisaa yeroo xiqqoo furadhaaf maaliif ennaan qabxiilee barbaachisoo ariifadhee yoon sin raachituule na jalaa daftanii irraanfattu. Na jalaa daftanii irraanfattu. Yaadannoon koo guddaadha bal'aadha. Garuu walitti cimdid godhee yookaan walitti butee xibib godhee yoon isinitti mee akkaataa hubannaa keessaniitu na jalaa rakkataa. Isa kanaaf gaa'elli waldaa keessaa fi gaa'elli waldaan alatti godhamu maal garaagarummaa isaa garaagarummaa qaba moo hin qabu? Waan jedhu walii wajjin ilaalla. Tarii amma otoo isin gaafadhee qabaa jettu yookaan hin qabu jettu. Toon isinitti himin isin gaafadhee jechuudha. Gaa'elli paasterii waldaa yookaan lubni yookaan immoo jaarsi waldaa hin eebbisne waldaadhaan alatti gaa'elli dhaabbatu. Gaa'ela waldaa keessatti dhaabbatuun garaagarummaa qaba moo hin qabu jedhee osoo isin gaafadhee macheem gaaffii deebii kana numa naa deebistu deenaa yaada. Waan tokko ilaalla garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa isaa guddaadha. Garaagarummaa isaa guddaadha. Wanti gaa'ela waldaa kiristaanaa keessaa dursu tokko yoo hin jiru. Waaqayyo karaa waldaa kiristaanaa goree ijoollee isaa barsiisa. Ijoollee isaa gorsa. Ijoollee isaa jajjabeessa. Waldaan kiristaanaa akka sagalee waaqayyoo mana barumsaa keessatti jireenya bara baraa baratamudha. Mana barumsaa keessatti jireenyi bara baraa baratamudha. Waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa iddoo itti ijoolleen waaqayyoo walitti qabamanidha. Kanaaf waaqayyo achitti nagaa fi jireenya abboomee akka jiru sagalee waaqayyoo dhugaa nuu ba'a. Waldaan kiristaanaa agartuu waaqayyooti. Afaan waaqayyooti. Miila waaqayyooti. Harka waaqayyooti. Yaada waaqayyoo taatee biyya lafaa kanarra jirti jechuudha waldaan kiristaanaa. Waaqayyo jalqaba gaa'elaa fi ofii isaatiif eebbisee kanaafuu lubni jalqabaa gaa'ela eebbise waaqayyo akka ta'e tanaan dura ibsineerra. Walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo aboo kana waldaa kiristaanaatiif kenne waaqayyo. Aboon inni waldaa kiristaanaatiif hin kennin hin jiru. Waldaan kiristaanaa sirratti dhaabaa jedheen Pheexroos miti Yohaannis keessaa waldaa kiristaanaa sirratti dhaabaa jedheen. Aboo hundumaa immoo waldaa kanaaf kenneera jedheen. Waldaan ikkoo aboo hundumaa of keessaa qabdi. Nama waldaan hiite nama waldaan mee adabbii waldaa keessaa waldaa lafarraa yeroo laaltan nama cubboo hojjete yookaan nama waan tokko godhe waldaa yeroo adabdu adabbii waldaan nama adabdu namni akka qoosatti ilaala. Namoonni tokko waldaadhaan adabamanii jechuudha. Jaarsoliin akkuma ta'aniif ji'a ammanaa yeroo turtii sii kennineerraa si adabneerraa amma ji'a ammanaatitti waan hundumaarraa boqodhuu taa'ii jedhuun. Nama sanatti waan salphaa fakkaata. Garuu dabbaa bilikaalii macaafa qulqulluutti ija macaafa qulqulluutti yoo ilaalle በጣም ከባድ የሆነ ነው። ከባድ ነው በጣም ulfaataadha. የቤተ ክርስቲያን ስልጣን በጣም ከባድ ነው። ሰዎች ግን እንደ ቀላል ነው የሚያዩት። ቀላል አይደለም። namoonni tokko tokko adabbii waldaa kiristaanaa kana tuffataniit otoo waldaa kiristaanaa adaba irraan kaasin biyya geeddaratu. Dhugaa waaqa'u namoota akkasii nama 4-5 argeera. Hin hojjetu hiikan qabu. Hin hojjetu hiikan qabu.
gaa'ela dhaabuu diigamaadha. Hin hojjetoo achuma jiru. Hin baratoo achuma jiru. Hidhaadhaa jechuudha kun isinii galee. Namni kun maal gochuutu irra jira dhaqee jaarsolii waamee biyya jaarsolii sun jira sun deemee dhaqee naayii kaamaaloo jechuutu irra jira. Waa'ee nama arfan shanan tokko isinii fan kaasa namoota hin beeku garuu yeroo barumsa gootii gobe waan ta'eef isin hin kaasu. Namoota deebi'anii waggaa hedduu booda waldaa kiristaanaa dhaqanii biyya waldaa kiristaanaa habboommii yookaan hadaba waldaa kiristaanaa kan deebisan ofirraa eegsisuudhaaf dhaqan. Warri kaan immoo ittiin kan du'an ittiin kan badan jooranii jaawwaranii jireenyi isaanii rukutame salphaa fakkaata. Kanaaf maal jechuu barbaadan haboo waldaan kiristaanaatti kenname haboo salphaa miti. Kanaaf Waaqayyo har'a haboo hundumaa waldaa kiristaanaatiif kenne. Ija waldaan kiristaanaa ija Waaqayyooti, harka Waaqayyooti, yaada Waaqayyooti. Waaqayyo waan gochuu barbaadu karaa waldaa kiristaanaa godha. Karaa waldaa kiristaanaa godha. Wanti godhamu hundinuu wanti kiristoon hin ilaallatu, wanti kiristaanota ilaallatu. Hundi isaa dhoksaawwan qulqullaa'oo waldaa kiristaanaa keessatti adeemsifaman karaa waldaa kiristaanaatiin ala bakkeedhaan hin adeemsifamu. Har'a immoo aboo kana waldaa kiristaanaatiin kan kenne karaa waldaa kiristaanaa goree Waaqayyo har'as gaa'ela eebbisaa jira. Kanaaf gaa'elli waldaa kiristaanaa keessatti geggeeffamu gaa'ela eebbifamaa, gaa'ela qulqullaa'aa. Cidha waldaa kiristaanaa keessaa fakkeenya cidha oolichaatitti jechuu dandeenya. Namni tokko karaa kamiin iyyuu yoo ta'e dhalaan tokko yookiin dhiirri tokko yoo wal fuudhan gaa'eluma jedhama. Haa ta'u malee kan waldaan kiristaanaa dhugaa dubbii Waaqayyootiin waan qulqullaa'uuf gaa'ela milkaa'aa ta'uu danda'a. Kan waldaa kiristaanaa keessa dhugaa dubbii Waaqayyootiin waan qulqullaa'uuf gaa'ela milkaa'aa ta'uu danda'a. Sababni isaa Waaqayyo aboo fi hangoo guutuu waldaa kiristaanaatiif kenne waan ta'eef. Yeroo hunda waldaa kiristaanaa baqatanii bakkeetti raawwatan waan Waaqayyo sirriidha jedhee kaa'en mormuudha kun. Kun immoo hanga deebi'anii araara Waaqayyoo kadhatanii argatanii fi gatii gurguddaa nama baasisuu danda'utti gaa'elli bakkee miidhama inni namatti fiduudha jechuudha. Gaa'elli waldaa kiristaanaatiin alaa fedhii Waaqayyoo eeguu caalaa fedha ofiitiif dursa kennuudha. Fedha Waaqayyoo eeguu caalaa fedha ofiitiif dursa kennuudha. Batalay namoonni gaa'elatti hin galin sirriitti qalbeeffadhaa isa kana. Gaa'elli waldaa kiristaanaatiin alaa fedha Waaqayyoo eeguu caalaa fedha ofiitiif iddoo kenna. Fedha ofii jechuun bakka guyyaa fedhe, yeroo fedhe, akka fedhetti. Mee fedha Waaqayyoo kadhannaan hin jiru. Waldaan kiristaanaa amma akka waldaa keenyatti namni tokko xalayaa gaa'elaaf gaafa fidatu ji'a kennitiif waldaan. Ji'a yeroo kamii yeroo wal baruun yeroo irra dubbadhe san. Ji'a wal baraa jetteetu kennitiif. Ji'a san keessatti immoo barumsa gaa'elaa waldaa irraa hin barata dhufe. Haadha manaa isaa qabate, kaadhima isaa qabate hin barata. Walii wajjin wal baruu ji'a kun yeroo isaaniif kenname jechuudha. Kana keessatti fedha Waaqayyoo baru. Waaqayyo fedha koo miti yoo ta'e wal dhiisuu danda'u. Inni alaa garuu yeroo fedha Waaqayyoo gaafatan iyyuu hin qaban. Har'a wal arguu galgala feestaala isaanii fudhatanii walitti galu. Sinii galee rakkinaa fi dhiibbaa jiru ilaalanii fedha Waaqayyoo booddeetti hambisuun gatii jabduu nama baasisuu danda'a. Kanaaf rakkina yoo qabaate iyyuu hanga danda'ametti bifa ittiin salphachuu danda'u irratti mari'atanii karaa waldaa ofii geggeeffachuun yaada Waaqayyoo dursisiisuun waan hundumarra caala jechuudha. Yeroo tokko ani akkamittiin waldaatti fuudha, maayinan beelloo fuudha, maayinan summuu fuudha, maayinan makiinaa fuudha, maayinan sangaa bitaa, maayinan akkas godha. Eekoo macaafa qulqulluu miti kun waa'een suufii beelloo kee inni guddaan seerri Waaqayyoo raawwatamudha. Waldaan keessa tajaajilu keessaa gurbaa tokko amma irraa bataam appreciate maare gosa uyyaale. Na maal godha gaaf tokko namoota ani karaa waldaa kiristaanaa gaa'ela godhadhaa jedhe. Maal xalayaa fidatee inni intinaa innee maal godhaa uffatuma dura qabu. Bakka waanuma akka badee sangaadhee beelloo godhe tokko iyyuu hin qabu. Garuu maal karaa waldaa kiristaanaatiin dhufee barumsa barate karaa waldaa kiristaanaatiin dhufee eebbi lubaa qalabatiin sirni gaa'elasaa karaa waldaa kiristaanaatti ta'e. Sangaa bituu sinnaan baqallaalu eebba waldaa kiristaanaa barbaade namni kun. Namoonni tokko eebba miti kan waaqabaa barbaadu, waca barbaadu.
ሰርግና ትዳር ይለያያል። አንዳንዶቹ ሰርግ እኮ የአንድ ቀን ነው፣ ድግስ የአንድ ቀን ነው፣ አንድ ቀን ነው። እሱ ከ6 ሰዓት እስከ 12 ከ12 ሰዓት በኋላ ሌላ ሰርግ ነው። እንግዲህ የታወቀ ነው። ስለዚህ namoonni baay'een gisi irra jisaanii jira. Namoonni baay'eewwan garaagaraa irra jisaanii jira. Lakki iji namaa irra jiraachuun kan irra jiru tokko fedha Waaqayyoo, lammaffaa karaa waldaa kiristaanaa goree Waaqayyoo eebba isaanaa kenna. Eebba karaa waldaan kiristaanaa gaa'elee biiftu moo salphaa miti. Gaa'elli waldaa kiristaanaatiin alaa inni gara biraa hubannaa malee ijaarama. Inni lammaffaan tokko fedha Waaqayyoo eeguu caala fedha ofii eeguu jenne miti. Lammaffaan immoo hubannaa malee ijaarama. Manni hubannaa malee ijaarama akkam ta'a? Surreen fiigaa hidhatan utuu fiiganii namarraa bu'aa hidha Oromoon. Hubannaa malee wanti ijaarame diigamuutti dhiyaatee jiraata yeroo hundumaa. Diigamuutti dhiyoodha, kufuutti dhiyoodha. Karaan kan biraa ollaa yookiin fira diigamuuti jechuudha. Ollaa diigamuu jira, fira diigamuu jira jechuudha. Hubannaa isaa utuu hin qabaatiin gaa'ela dhaabbachuun cirracha irratti mana ofii ijaarrachuudha. Gaa'elli bifa kanaan dhaabbatu carraan diigamuu isaa baay'ee bal'aadha jechuudha. Hubannaa malee. Sadaffaan seera waldaa baqachuutti seera Waaqayyoo cabsuu ta'a. Gaa'elli waldaadhaan alaa seera Waaqayyoo baqachuutti seera waldaa baqachuutti seera Waaqayyoo cabsuu ta'a. Seerri waldaan inni baqatu maali? Seerri waldaan inni baqatu barumsa baradhuudha. Seera waldaa kiristaanaati kun barumsa gaa'elaa baradhu. Ga'een haadha manaa maali? Ga'een abbaa manaa maali? Kan jedhu kottu baradhu. Waa'ee hundee gaa'elaa kottu baradhu. Seera waldaati kun kottuuti qalabatii yookaan immoo waadaa waldaa kiristaanaa duratti si gashina. Seera waldaati kun. Kana seera waldaati. Seera kana baqachuutti seera Waaqayyoo waldaatti kenne seera Waaqayyoo immoo cabsa. Namni seera Waaqayyoo cabsu immoo yeroo baay'ee milkaa'inni isarraa fagoodha. Waaqayyo utuu seera Waaqayyoo utuu cabsu seera Waaqayyoo utuu hin barbaachisu ta'e seera Waaqayyoo utuu hin barbaachisu ta'e waldaa kiristaanaa biyya lafaa irra inni dhaabu ture Waaqayyo utuu hin barbaachisu ta'e. Kanaaf Waaqayyo seera waldaa kiristaanaa biyya lafaa irra inni dhaabu ture. Kanaafuu Waaqayyo seera waldaa kiristaanaa dubbii isaa irratti hundooftee waan baaftuuf ni kabaja jechuudha. Warri bakkeetti gaa'ela isaanii raawwatan seera waldaa baqanna jechuu fi seera Waaqayyoo cabsanii abaarsa hin taaneef yeroo saaxilaman bal'inaan ni mul'ata. Kan inni xiyyeeffatu baay'inaan fedha fooniiti. Gaa'elli waldaadhaan alaa fedha foonii. Seexanni waan qulqullaa'u waan hin jaallanneef namni akka inni karaa irraa jallatuuf yaada namaa tuttuqee gara kanatti nama oofa. Fedhii foonii qofa ba'uun diina Waaqayyoo akka nama godhu Roomee boqonnaa 8 irra. Namni diina Waaqayyoo ta'ee jiraachuun isaa baay'ee rakkisaadha. Diinonni Waaqayyoo lafa kanarraa baay'eedha. Nama fedha fooniitiin gaggeeffamu jechuudha. Gaa'elli karaa bakkee raawwatu baay'inaan fedha foonii waan xiyyeeffatuuf yerootti diigamaa oola jechuudha. Garaagarummaa gaa'ela waldaa keessaaf gaa'ela waldaan ittiin alaa yeroo ilaalu gaa'ela waldaa keessaa barsiisa hundee gaa'elaatu kennamaaf yookaan irratti mari'atama. Barsiisa maalii? Hundee gaa'elaa. Gaa'ela waldaan alaa keessatti garuu akkamitti akka wal fuudhantu walii galama malee yerootti barumsa baratan. Hundeen gaa'elaa maalii jechuutirra hundeen gaafa wal fuunuu sun maali jedhu kan alaa garaagarummaa isaa ilaalaa. Garaagarummaan inni waldaa keessaa barsiisa hundee gaa'elaa, waa'ee gaa'elaa, hubannaa gaa'elaa macaafa qulqulluurraa baratama. Alatti inni alaa garuu akkamitti akka wal fuudhan walii galu mari'atu. Akkamitti wal fuuna? Maal goona? Gaafas maal goona? Kan. Lammaffaa inni waldaa keessaa gorsa gaa'elaa barbaachisutu kennama. Inni alaa immoo maaltu waldaa wajjin nu rakkisee kan jedhantu haasaama jechuudha waldaan alatti. Inni gara biraa ga'ee abbaa manaa fi ga'ee haadha manaatu baratama waldaa keessatti. Alatti garuu wal morkiidhaan guutuu ta'a. Waldaa keessatti kadhannaatu godhamaaf. Inni waldaan alaa yaada ofii isaanii qofatu raawwatama. Waldaa kiristaanaa keessatti eebba waldaa kiristaanaatu godhamaaf. Alatti garuu qulqullummaan tasayyuu kan hin jirre hojii xuraa'ummaa keessatti galanitu gana gaa'ela qulqullaa hin taane wajjin rakkatu.
Qulqullummaan iddoo olaanaa qaba. Walumaa galatti gaa'elli waldaa kiristaanaa keessatti geggeeffamuu fi gaa'elli karaa bakkee geggeeffamu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo waan qulqulluu arguutti waan gammaduuf namni hundumtuu otoo akka humna isaatti gaa'ela isaa waldaa kiristaanaa keessatti raawwate eebba gaa'ela keessa jiru kana dhangalaafate mana isaa hundee cimaa sana irratti utuu ijaarrate fedha Waaqayyo isa guddaadha. Waldaan kiristaanaa karaa ittiin Waaqayyo gaa'ela eebbisu akka ta'e kanarratti ilaalla jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa isin gargaaru isin jedhe. Waan tokko isin jedhe. Waldaan kiristaanaa biyya lafarra tabuu guddaa waan qabduuf namoonni waan lama dubbadha. Tokko gaa'ela waldaa kiristaanaa wajjin geggeeffachuudhaaf nama isinii wajjin walii galu mariisisu baay'ee barbaachisaadha. Inni warri gaa'ela dhaaban immoo carraa karaa waldaa kiristaanaa deebi'anii waadaa haareffatan qabu. Akka sirna waldaa keenya waldaa makaana Yesuusitti amma jira. Namni waggaa tokko waggaa lama erga gaa'ela karaa alaayyuu gaa'ela godhatee dhufee waldaa kiristaanaa mariisisee qalabatiidhaan daganaa miizee godhatee haareffannaa gaa'elaa kan jedhamu waldaa duratti saba guddaa duratti aalle jira jechuudha. Waadaa haareffachuu jedhama inni kun. Kalaa lamaanuu jira jechuudha. Egaa isa kana waama dubbachuun irra jiruufan dubbadhaa. Mata duree itti aanutti hin darbu. Eebbifamaa Waaqni isin haa kabaju yeroo gara biraa mata duree biraatiin wal agarra.